akkan si godhus ni arkita yoon ani si jalan nama godhee bakkaatti jirtu sanii waa dachii jiraattee waa goda qotattee torbee kana keessatti mala dhawadhu akkanattiin funyaan kee lafarra gassifida yoon raabtee fuune kaasuu wajji bira jirru cinaa dhaabbannoo kophaa isiin hin deemtu bakka sanii silaa jarri silaa akkasitti intaltiin dhaadattu atis beeta na beetaasi miidiyaa irrattis na beetaa lafattis yoo na beeku baattellee anuma tanaatiitu funyaan kee gara lafarra sirgeessi fiduu ta'a muluka siin nadheettiidha arraan booda ol baatee bareedaadha maaliif namarratti roorroo biraa hin oofnu nama roorroo namarratti oofu immoo bira dhaabbachuun dirqama jeetii yaada isin akkasitti bira dhaabbachuun dirqama tanammoo calgootanii as fiddanii asitti jechuun waan kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan ta'anii ta'uun irra haati bakkuma isin jettanitti isin hageessa jecha arallee nama faatee ijaa wajjin yaadne irra faatee ijaa kamnee jiraata kallee jedhamu duraati. Egaa argamnee jirra. Gaafa na fuusisi takka waan heerumsiisutti malee haa arganneere. Gaafas booda haati godhina. Argattee amma argattee sila amma rumaa fi jechuun foonii jechuun soota ta'a. Kuni rakkoon qabu amma jechuun waan jajjabduutu nu dhufee jira atillee qo'aachuu qabdu garuu jajjabdoonni isaanillee fiqqoo osoo hin ta'in wanni jajjabduun tajirtu akka jechuun maqaa fi najjaashfaan jechuun ni dhaarraa ba'an dhageessa jirta akka fatiyaallee jechuun mucaa galchitee achitti jaartiin najjaash dhaagattee fi harkatee jirta garuu silaa gaafasattillee biree dhaattee dhiirtee walloon dhalaa hojii bakka hunda deemtu isillee nurraa kaafattee yaamtee bakka hunda na hojii dhaqan jettu gaafa jettee silaa mucaa fuune anaatu hojii dhaqee anaa hojii fuudhee as fidee gugalchitullee maanaan maratiin jeetiin isittillee dubbadheera silaa amma ati jechuun guyyaa sana hojii jiraattee jaartiin najjaas akkasitti hin dhaatattuuf maalifatis hojiin jiraa fatiyaa osoo jettu fatiyaan bakka malee dheeyitee fatiyaa achii yoo waatti godhan takka fatiyaa achii yoo miidhan booda jechuun daawwattotullee nu komachuu takka hoos komachuu fatiyaa bira maaliif naman kaayin maa naman godhiniif jechuun keenya hin oolamu anallee wanni nas beemma siis daawwattota dura dubbise jiru arra booda fatiyaa diinoo jechuun magaalaa keessaa gooti tummaate arra booda bira jiraachuu qabdaa jaartiin ajjaasan dheeyitee achiillee akka feetetti qabdanii as fiddanii feetan barbiree urtanii feetan akka feetan gootanii bakka itti galtee waa gootusanii fi bakka jechuun sheekanii shayxaan isaan san maallaqa falee galtee uummata kana gabbaasan hunda dhalaan dhalaadhaaf jiraachuun dirqama beekadha dhiirti dheeyitee dhala waa tumuu fi kanatti miti kanaaf wanni fatiyaa bira siqaayeef wanni asitti siyaameef akka fatiyaa bira arrarraa eegaltee wanni fatiyaa bira jiraattuuf asi fiden daawwattoonni keenya naa dhaga'u jiru sinya beekadhu. Akkasuma gaa dhugaadha fatiyaa jechuun hayyuu teenya yaani ija teenyaas duraanis maali dubbadheetiin ture fatiyaa biratti illee argameetiin ture daawwattoota kiyyaa ani hedduu takka baay'ee takka isinirraa badeetiin jira maaliif kan jaan yoo ittanillee nu beektanii gaa haaluma jireenyaati kana nama bachiisa hedduun batee dhiifamaa hedduu takka narraa ta'a daawwattoonni kiyyaas kaballootis kafatiyaatis akkasuma mulukaan akka galtee wanni tokko dhaadachuu jirti muluka ana ta'a galtu tanaatitu funyaan kee lafarra sirgee asii fiduu taatama dhaadannaati kasichi gubba dhaadattu san dhaadannaati fatee dhaadattu san fatiyaa jechuun bilbila kiyya yeroo muraasa keessatti na jalaa cufame takka baay'ee dawwaliin keessa jira maaliif dawwaltee turte isin na dhabdee fatiyaan dhugaadhaa irra silaa fatiyaan osoo nuti jirtu wajji bira jirru cinaa dhaabbannoo kophaa isiin hin deemtu bakka sanii silaa jarri silaa akkasitti intaltiin dhaadattu atis beeta na beetaasi miidiyaa irrattis na beetaa lafattis yoo na beeku baattellee anuma tanaatiitu funyaan kee gara lafarra sirgeessi fiduu ta'a muluka siin nadheettiidha arraan booda ol baatee fateetti hin dhaadattu akkaan si godhus ni arkita yoon ani si jalan nama godhee bakkaatti jirtu sanii waa dachii jiraattee waa goda qotattee torbee kana keessatti mala dhawadhu akkanattiin funyaan kee lafarra gassi fida. Yoon raabtee fuune kaasuu dhaallaa barbaadu. Funyaan isii akka lafarra geetiin fidaa sin jeeban yoon mulukaa fidee bakka tanatti mana kanatti isii hawaalaa hidhaa akka qaalitti san isiin naqin arkuuf teessaa mulukaa. Isiin nama qopheeffatteeti fatiyaadhaaf jechuudha. Wanni mee nama fatiyaa achitti muudhaaf akkaan jechuun tottusaa dhagee namarraa jechuutti ani hedduu jechuun bakka hunda inni gaafadhaa niin qoradhaa fatiyaan miskiina namaaf yaaddi nama gaariidha nama yaadu miskiinummaa isiitiin baate malee akka isiin waatti yaaddu silaa isiin achiisaan baatu fatiyaan. Wooma jechuun qulqullootu garaansi qulqulluu ta'eef waan namaa yaadduuf waan namaa rifattuuf waan namaa toltuuf akkuma garaasiitiin baate. Silaa immoo achitti toontii beekadhu suniifu ati amma osoo takka ta'eetti hin jirtu
osoo fatee dhaabbachuu dandeessu osoo goodachuun hogguu fatee waa taate isheenutu osoo fatee hangattee namni itti tashateef kun gattee fatee waa godhan jenne wayillee godhuu hin danda'u nuti beerra biraan jira kara kiyyaanii namni hundi jira ati immoo bira jiraattee dirqama nama san isii san gartee isii fatee dhaabatu tana dirqama as fiddee lamatti nuti beekna. Daawwatullee si beeka. Muluuka barka ismaa'u baanje isinii miti. Dhalaa hojii deemnee barbaadna ati baate bakka sanatti. Isin ka ismaa'u bahaa walaa fatiyaa muluuka anas si fidaa yoo nan akkanatti sirarraasee tamaa akkana mana kana sin fidin yoo nan mana bahar sin fidin ni garta muluuka. Viidiyoon tun si bira haa geessu waan si qabachuu taa'u fatiyaa jechuun bar ijoo teenyaa haadha teenyaas kabajamtuu haadha siinqeetii bar fatiyaa jechuun. Mush namaati keessi ol baatee itti dhaadattu maal yookaan nama dhabdee namni bireen jiru yaadachuu fatiyaa jechuun duniyaa tana cufaatu dhaabbataaf miskiinaas akka ati kalee karoorfatte siif ta'uu dhabe haqa fatiyaa jechuun namattis hin daawwattu namattis daangaan dabartu maaliif afaaniinillee waan takka na dhayicu muluuka waa si qabatan akka gartee akkasitti maallaqaas dhaabbattee jaraas hidhaa baafte san oduus qubaan qaba miidiyaa gubbaa ol boobaadhus. Lafatti si jala dalagaatiin jira. Yoon ani muluuka ani sinfidin mana kana keessaa bahaa jeenitiin jira. Ballo. Ani laala waan hundamma sitti kaameraa duratti waan hunda sitti muun bareedaa miti. Jara gartee duraan qopheeffattee jechuun jara maafiyoota ajaa'ibaa kana jirani. Dhalaalee san hunda geessitee jechuun isii asfitu baannaan ani olii faatatti sin beekan. Muluuka keessaa baanje barta. Waan jechuun amma asirratti haasofne akka gartee namni dhaga'us bareedaa miti dhaadachuunis bareedaa miti. Namni osoo hin dhaadannee namaa dalagaa nuti immoo haqaaf deemu jirra isaan immoo shirkiif deemu jiranii nama jechuun baar miidhu nama jechuun fatiyaa miidhu nama gartee nama Oromoo waan miidhu nama Oromoo waan waa dalagu nama Oromoo irratti nama shirkii dalagu nuti bira dhaabbanna dhiiraas ta'ee dhalaas ta'ee bira dhaabbanna haqaaf dhaabbannaas ammas kana bira dhaabbachuu baannaan walitti as deemna duba. Ta shirkiin teessanii booda ifumaa fi hidhaa isin kaa'u teessi itti dhufuu teessanii tamam wanni isin hojjetan booda isin irra deebi'uu teessi duulli isin qopheeffattanoo booda deebi'atuma isin tumuu ta'a tana seetanii nutoonni goonu nutoonni dhaabbannuuf nama shirkii dalagu shirkii irraa hambisu tumnee takkaawoo hiinee takkaawoo cafeenee takkaawoo waan sangattee irraa murree akka inni shirkiin dalayin akka inni nama waan goone godhu nama Oromoo kana warra gartee shirkii namarra dalagu warra gartee siirii namarra dalagu warra jechuun akka malee nama godhu warra gartee roorroo adda addaa namarra ta'uuf kanaaf dhaabbanne nuti arraas boruus dhalaas ta'ee dhiiraas ta'ee nama Oromoo hundaaf dhaabbannee jira hanga lubbuun teenya nu keessa jirtutti nama gartee namarratti waa yaadu bira dhaabbannee jechuun isin jedhe nama kana immoo hanga dandeenyutti warra siirii godhuunaas dhabamsiifnee magaalaa keessaa fixuudhaaf qulqulleessuudhaaf kan nagee fedhe nagaan qulqulleessine kan gartee lola fedhe lolaan qulqulleessine Kaibduman deebi'ee waan kan inni dhiisa jee waan san mursisiifnee dhiisifnee nama nagaa goruudhaaf Oromoo qulqulluu goruudhaaf kuni abdii nuti harka kiyyaatti firraan qaba isinillee akkasitti dhaabbachuun na bira dhaabbachuun takka Oromoo bira dhaabbachuun takka Oromoo bira dhaabbachuun bareedaadha maaliif namarratti roorroo biraa hin oofnu nama roorroo namarratti oofu immoo bira dhaabbachuun dirqama jeetii yaada isinillee akkasitti bira dhaabbachuun dirqama tanammoo cal gootanii as fiddanii asitti jechuun waan kana intala gartee fatiyaa barbaachisan taphataa fi baara adda baasuu barbaachisan Kadira mana kana tira ira Kadiris balbare urreti sheekha shaytaan sanis isi sanis fiddanii asiin Kadir isi bakka takkatti barbare ulle isa san gatte shaytaan sanii fi intala jechuun bultii namaa facaastu san intala sanas baasuu danii isaan san baasuun kan dirqama karaa dhalaatiinis isin qabna nama barbaadu san guutuu fidiiti waan gootu san godhii ani isi kanneen jiraatan jira. Aywa isaan maaliif fatiyaa fi bahar akkanatti addaan fageessu addaan baasu dila kana cufa dhibamanii yaaddaawanii shirkii meeqa hojjechuudhaan yaanni isaan yaadan dhibee biraa irra fitu jira maaliif fatiyaa fi bahar gongoo waddaan hin bahan waan feetan silaa galeedanii nama rabbii wajji jiru ilmi namaa waan takka godhuu hin danda'u tana seeteen seeyin muluuka wanni ati beekuu qabdu ta seeteen seeyin fatiyaa jechuun nama hundaaf dhaabbatu nama miskiinaafis wajji dhaabbatu nama roorroo namaatis nama bira dhaabbatu tamam nama jaalatamaadha fatiyaan kanaafuu akkamma duulaas qopheeffatte sanitti wanni ati fiddu jirtu si qophaayeetiin jira maaliin duraan rabshaa godhaa miti nu ooguftee jirti sila akka xiyyawaanaa taate amma kaniin furadhu Oromoon akka aaranii
yoo darban muka waan shidatan dhaban jette Oromoon akka ati dhaarsitee akkaan viidiyoo san itti ilaalee fi bas akkin itti dhufees garagara quban qabdu wanni irra daawwattoota kiyya wanni irra fardiin dhaabbatatti ol baafteef miidiyaa irraa gabbuutiin jira gadheenya kana quba qabdanii viidiyoo takka mareen jiru waan Fatiyaa fi Bahar irra deemu jiru kana kanaatu hedduu takka mataa kiyya nyaate hedduu takka na darareetiin dirqama asit dhiyaadde jechuudha balloo wajjiniin maaliif yookaan nama dhabdee yookaan waan takka Fatiyaa duraanis akkaan naa fi Fatiyaan ollaadhaa walitti dhiyaannaa jeetiin viidiyoolee maree jira nin dhiyeessaa Khadiirillee jeetiin ture ani gaafuma balloonis paanis quba qabanii bakka waan hin taane keessaan jiraasi mashquula gaa namni mashquula gaa dirqama waan akkanaa jeetis hin ibsatu mashquula keessaan ture hin dandeenye arra wanni na fide dhaabbata suni sirraa finna rakkoon qabu waan ati keessattuu sin beeyna daawwattoollee beeku baatu suni ni finna ammoo tatti si finne ta keessattuu tana umurreeti sunitti dabarra suni rakkoon qabu inshaallah sunis karaa keessaatiin waa hundaa'u bituuf yaalii ni goona ammoo taa nu dhaabbatu tana amma ta dhaabbatu ta nabii guurufte ta asaabaan dhaabbatti ni afatti jan fardiin tana laal fardiin tana amma wanni asirra nool baasechuu kiyya dila kana dhabamtee maal dhuftee jechuun isaanii yeroo lamuu fi mataa ibsee jechuudha kanaafuu fardii wani na fide fardiin tan mulukaan Fatiyaa irratti waan hin taane oofu jirtu muluka anaa fi ati akka mana bal'aa waliin baane yookaan bilaa kophee si jecha gusan yoon amana kana si fitu baate gallakkisa hidhaadadhu si gana ni geessisi yooni nani si asisi fidee hawaalaa takka hawaalaa dhaabbataa yoon asirraan buusin ani Faaxumaa mitiyaa muluka lakki maallaquma gartee isin akka namarraa gartee shayxaana irraa guurtee warra gartee nuti heeraaniine warra gartee badii namarratti dalagee warra jechuun siirii nama godhe kaheene kana maallaqaan gabbaasan kana jaaza gartee shayxaana gartee bira dhaabbatee maallaqa kana hunda isii san fiddee isii san nuti barbareullee warra yan san hunda himte maallaqa san hunda irraa fuudhuun dirqama. Ani siilaan isii bakkee isiin jirtu namaa jala godhadheetiin waanumaan fadheewu akka nama dhiitee baasus ni beekan muluka as fituudhani karoora muluka mana kana fituudha dura. Muluka as fiddeeti waan jechuun waa hundaa'u waan godhuuf beeka. Eegaan as fidee booda sana naaf beeka viidiyoo irra laaltan saniifuu waa hunda afaaniin sinaa soonu daawwattoota kiyya tanuma fakkaatti ani irra qophiin qabadhee dhufe isinitti dheeraadhu anaa fi balloo wajjii argama yaadni yoo qabaatte ibsadhu. Ani haaraan qabaatu waan naasoo walaaleetiin jira. Ani maaliif jechuun biisi magaalaa keessatti nama rakkatu bira asii dhaabbaa gamasiin dhaabbaa asii waliin gartee karaa baatee si godhee akka Fatiyaan qophaan jenne karaa gartee baarii karaa baarii sama diinee godheetiin birraa godhee jechuun isaan kun akka bira dhaabbatan godheetiin jira nama biraallee immoo hedduun itti dhahee jechuun karaa mana baarkaa dhiyaatanii akka baar qophaan deemne akka baarii hojii sossootan akka mana baarkaa immoo guyyaatti namni haaras ta'ee eegu ani waan jechuun bakka hunda dhaabbadhuuf keessatti ammaasis intarneetii akka jechuun furmaatee hedduu tokko jechuun na dura qabanii miidhaa jiranii jara san jala deemeetiin isisan baasuu deema amma wanni biraan jettu inshaallah jechuun tuttusaa dhageetiin jira bakka san dhaqee baasuufis du'aa naa godhaadha suniifin dhadhaabachuu jira asiin inni dhufa achisin dhagaa bakka biraatti hin dhaqa bakkumaan kaameeraan marallee bakka hedduun dhadhaabadha daawwattoota keenya suniifin gaachuun akka nama rola guguree jechuun akka namni wal jaalatee hojii jiraatee wal bira dhaabbatu godhuun dirqama namni Oromoo wal bira dhaabbachuun bareedaadha asumaaniin gaa tanaan sinjaa inshaallah jechuun akkasii gaa anilleen furmaatee gaa akkasuma obboleettii teenya wajji ni dhaabbannaa siisiisi waa hundaa'u laalaatiin jira viidiyoosi furmaatees inshaallah rabbiin furmaata rabbi hafiduu fi isiinuu furmaateedha bira dhaabbaddaati nu hundi keenya waliin bira dhaabbaddaa abadan isiin quba qabaannaasi anis isiis hordofaatiin jira miidiyaa irratti illee ta'uu baadhu lafaan hordofaatiin jira furmaateesi akkasuma gaa arra wanni nan qabadhee dhiyaadde waa hundaa'u rakkataa keenya hunda bira dhaabbannaa kun abbaan keenya balloonis ni jira isaa kan ija teenya yaman namni bakka cufa dhaabbatu balloodha akka heeraatittis akka seeraatittis nama dhukkubsatees kan namni waa itti goona shirkii uummanni oofu kanaas kan deemee bakka ammatti nama bira dhaabbatee nama biratti argamu balloodha ani gama kiyyaan Fatiyaa ibqabeefiitiin jira. Za'azaattiin bira mul'adha ganaa maaliif taamma dura taate taga haftee guddoodha tahaftee qophiidha ijaayiseetiin jira gama kiyyaan. Inshaallah asumaanoo jechuun isinitti dheeranuu fiidoo tanaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.